daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irraa hammachaa jiraachuutu dhagahamee jira. Mootummaan Suudaanii haleellaa sadii kan mootummaan Itoophiyaa daangaa isaa irrattu haggaame ofirraa faccisee deebisee jira jechuudhaan ibsa baasee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa Suudaaniidhaan wal loluu akka hin barbaanne Suudaanii lafa birmadummaa Itoophiyaa qabattullee dubbii kana akka araaranii fixachuu barbaaddu dubbatee jira. Dhimmi daangaa irrattu deemaa jiru biyyoonni lamaan rakkoo karaa dippiloomaasiitiin furannaa jechaa jiranillee mootummaan Suudaanii karaa miidiyaalee isaatiin ibsa baasanii haleellaa sadii kan mootummaan Itoophiyaa torbaan kana keessattu raayyaa ittisa biyya Suudaanii ka daangaa kabachiisaa jiru irrattu bane ofirraa deebisnee Suudaanii lola gas kamiifiyyuu qophii jechuun isaa dhagahamee jira. Kun kanumaan odoo jiru mootummaan Abiy Ahmed ka Suudaanii wajjin wal loluu hin barbaanne araara mootummaa Suudaanii gara magaalaa guddittii Suudaan Kaartuumittuu ergachuutu dhagahamee jira. Gareen mootummaa Eertiraa ka Suudaanii deemee mootummaan Suudaanii araaraa fudhachuu akka dide yookaan ammoo daangaan taraaramu malee lafa Itoophiyaan kiyyanaa deebisa jettu mootummaan Suudaanii akka deebisu hin barbaanne dubbatamee jira. Kunin kanumaan odoo jiru himali mootummaa Eertiraa ka Itoophiyaa fi Suudaanii walittu araarsu eegi fashalaa hendubatti hoggansi mootummaa Suudaanii olaanan yookaan hajalutti jilli mootummaa Suudaan olaanan gara Asmaraatti akka himalee ka dubbatamaa jiru. Hoggansa mootummaa Suudaanii olaanaa kana ka hogganee itti aanaa mana marii birmadummaa Suudaan olaanaa kan tahe Mohammad Hamdan Dagalo akka tahe ka dubbatamu. Mohammad Hamdan Dagalo marii isaa kan keessatti hariiroo Eertiraatii fi Suudaanii cimsuutii fi rakkoolee gaafa Afrikaa qunnamanii irratti karaa nagayaatiin furuu akka danda'amu irrattu akka wal mari'atanii kadhagame. Haa ta'uuti malee bu'aanii wal gahii hoggansa Suudaaniitii fi Eertiraa jidduu maal akka tahe hagammattu hin beekamne. Suudaanii Itoophiyaa deeggarti jechuudhaan mootummaa Eertiraa himachaa bahuun beekamaadha. Mootummaan Eertiraa lola Suudaaniitii fi Itoophiyaa keessatti akka gama Suudaanii hin dhaabbanne dhiibbanii irratti godhamaa turulleen ibsamaa ture. Kun kanumaan odoo jiru biyyoonni Arabaa ka jiddu galeessa bahaa mootummaa Suudaanii wajjin dhaabbannaa jedhanii ibsi baasan mootummaa Itoophiyaa akka malee rifachiisutti dhagahamee jira. Mootummaa Itoophiyaa deeggaruun ka beekamtu biyyi Imaaraatii Arabaatii fi Saawudii Arabiyaan ibsa waloo biyyoota Galfii jedhamanii bahan keessattu mootummaa Suudaanii bira dhaabbachuu fi jijjiirama Suudaan akka inni cehuu fi rakkoo mootummaan Suudaanii biyyoota ollaa wajjin qabu sodaa waloo ka jedhanii waliin dura dhaabbachuu fi dubbachuun mootummaa Itoophiyaa akka rifachiise ka dubbatamu. Diina waloo biyya Arabaatii fi Suudaanii ka jedhame kunin dhimma laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa tahuu akka danda'u yookaan ammoo walitti bu'iinsa daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti Itoophiyaa tahuu akka danda'u akeeka jechuudhaan miidiyaaleen Misriitii fi Suudaanii bal'inaan barreessaa jiraachuun warra dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo dubbiin Itoophiyaatii fi Suudaanii hammachaa dhufuutti dubbatamee jira. Mootummaan Itoophiyaa lafa Suudaanii bilisoomsitee ka humnaan qabatu yoo taate ofirra deebisaa jedhee jira. Mootummaan Suudaanii sanii alalleetti dhimma kana karaa dippiloomaasiitiin ol fuudhee rakkoo kana gara gamtaa Afrikaatii fi dhaabbata IGAD jedhamu ka biyyoota baha Afrikaa walitti fidutti geessa jechuudhaan mootummaan Suudaanii dubbatee jira. Kan ka gabaasanii maddeen oduu Suudaan mootummaan Suudaan karaa humnaatii fi karaa dippiloomaasiitiin lafisaa qabatee kabachiisuu akka barbaaduu fi lafa qabatee gadhiisuu fi akka fedhii hin qabne mul'isa jechuudhaan dubbatamee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Suudaanii kibbaa Itoophiyaa fi Suudaanii rakkoo daangaa isaanii karaa nagaatiin akka furatanii ibsa baasee jira. Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir Mayardeti gaafii Afrikaa balaa fi walitti bu'iinsa hedduu keessummeessee jira. Amma Itoophiyaa fi Suudaanii yeroo isaan wal dhabanii gaafii Afrikaa balaa biraa keessummeessu miti jedhee dubbachuun isaa maddeen oduu Suudaanii gabaasanii jiranii. Pirezidaantiin Suudaanii kibbaa Salva
Salva Kiir Mayardeti walitti bu'insi Itoophiyaa fi Suudaanii kadaanga gubbaa akka malee yaaddessa akka ta'e ka dubbatame. Kana Salva Kiir Mayardeti kana ka dubbatanii wayita ergama mootummaa Suudaan Shams Aldiin Alkabaashitii fi akkasumas eeggata ministeera Haajaa Alaa Suudaanii Omar Qamar Eldiniin magaalaa gudditti Suudaanii kibbaa Jubbaa keessatti wal argan ta'uu dubbatamee jira. Pirezidaantiin Suudaanii kibbaa Salva Kiir Mayardeti rakkoo mootummaan Suudaanii kabirmadummaa Itoophiyaa wajjin qabu karaa nagayaatiin fi akkasumas karaa dippiloomaasiitii fi mariitiin furuu qabaa jette Suudaaniin kibbaa akka amantu ka dubbatamee jiru. Salva Kiir Mayardet walitti bu'insa Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti jiru keessatti gara Misriitii fi Suudaanii dhaabbate jechuudhaan mootummaa Itoophiyaatiin himatamuutu akka himatamu ka beekamu. Dhiyoo kanatti lafa leenjii waraanaatii fi shaakallii waraanaa mootummaa Misriitii kenne akkasumas warra jechuun Hewwahaati gargaaraa jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa komii dhiyeesse jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhanii gabaasaa turuu isaaniitti dhagame jira. Salva Kiir Mayardet yeroo ammaan tana riphee loltoota Suudaanii kibbaa ka Riek Machar hogganu mootummaan Itoophiyaa gargaaraa lammummaa Riek Machar fi mootummaan Itoophiyaa kennuun akka isa aarsee ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mootummaan Suudaanii gargaarsa maallaqa Ameerikaa biliyoonii tokkoo fi tokko oli mootummaa Ameerikaa irraa argatee jira. Maallaqni gargaarsa fi kenname kunin liqee Suudaanii ka bilchaate fi ka tuulamte ka dhaabbileen maallaqa addunyaati fi kan akka baankii addunyaa Suudaanii fi liqeessanii Suudaanii kaffalachuu dadhabdee Ameerikaan yeroo gabaabaa fi akka kaffaltuu fi ka dubbatamu. Sanii alalleetti gargaarsota biliyoonii hedduu dhaabbilee maallaqa kanirra mootummaan Suudaan akka argatu Ameerikaan haala mijeessitee jirti jedhamee dubbatamaa jira. Wayita Suudaanii gargaarsa guddaa hagas ga'u argatutti mootummaan Ameerikaa gargaarsa Itoophiyaa fi kennuu fi karoorfatee irraa uguruun gabaasuun kennan yaadatama. Liqiin mootummaa Itoophiyaa ka dhaabbilee maallaqa addunyaatti fi biyyoota addunyaa gurguddoo irra liqeeffate yeroo ammaan tana birri Itoophiyaatti tiriliyoonii 2 ol ta'uutti dubbatame jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana hanqina sharafa alaa ka qaburraa kan kahe liqee kana kaffalachuu fi akka inni rakkachaa jiru ka dhagayaa jiru. Cehumsa demokraatawaa mootummaan Suudaanii geggeessaa jiruu fi dippiloomatiin biyya Jarmanii Fox Partes muudamuu isaa mootummoonni gamtoomanii ibsee jira. Mootummoonni gamtoomanii yeroo ammaan tana mootummaan Suudaanii haga Omar Hassan al-Bashir waggaa tokkoon duratti aangoo irraa ari'ee waraanii Suudaanii aangootti dhufee mootummaa uummataa wajjin hojjechuu jalqabee jijjiirame bu'aa qabeessi ta'e hedduutti mul'ate ka jedhu jijjiirama kana gara boqonnaa bu'aa qabeessa birattuu jijjiiruu fi keessattuu jechuun rakkoolee Abdul Fattah al-Burhaanii fi mootummaa waraanaa ka Abdul Fattah al-Burhaaniitii fi gama uummataa fi falmitoota ka Abdallah Hamduuk jidduutti jiru salphisanii mootummaan kun akka inni cehu godhuu fi haali mijaahuu qaba. Haala kana ka hogganu dippiloomaatini tokkinii ka mootummoota gamtoomanii filannoo Suudaanii ka ammaan tan dhufaa jiruu fi haala biyyittii kun inni gara nagayaa ittiin ceetu ka qopheessu dippiloomaatini Jarmanii Fokker Parches muudamuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuu isattuu dhagahame jira. Biyyittii Itoophiyaallee Hayilemaariyaam Dassaalany aangoo irraa ari'amee warri jechuun Ihaadigii aangoo irraa ari'amanillee cehumsi gosa karaa nagayaa gosi mootummaan Suudaanii godhaa jiru kana hin ceene yookaan ammoo hin jiru. Dhaabbanni jijjiirama kana ceesisu sadarkaa biyyaatii fi karbaas
ammas biyyattiin ceessanii sadarkaa biyyaatii fi sadarkaa addunyaalletti akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed anattu biyya ceesisa jechuudhaani akka raajichaa yookaan ammoo akka nabiyyii takkatti of ilaalee yeroo ammaan tana biyya Itoophiyaa qormaata hamaa keessa galche jechuudhaani falmitoonni dubbachaa jirani. Ammaan tanatti haali Itoophiyaan itti deemaa jirtu kanaan Abiy Ahmed biyya kana ceesisuu hin dandeenye. Warri Abiy Ahmed muuse ittiin jedhe yaadelleeni Abiy Ahmed waan inni fide kufaatii qofa tahuudha jechuudhaani ka mana hidhaa irraa torbaanii lamaan duratti bahe obbo Lidetuu Ayyaadoo miidiyaalee adda addaa irratti dubbachuu gabaasuun kenna ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufeetu jira. Karaa adda addaatiin odeeffannoo funaanaa jirru keessatti yeroo garii dhimmoota gurguddoo xiyyeeffannoo argachuu qabanii odoo xiyyeeffannoo hin arganne biraa baanee dabarraa haala xiyyeeffannaa guddaa oduu argachuu qabu keessa sila takkiin of ajjeesuu barataa ija hin qabne ka Abrahaam Dureessoo ture. Abrahaam Dureessoo barataa digirii 2 baratuu dhalataa magaalaa Shaashamannee ture. Dhimma isa kanarrattu maatiin isaallee naqunnamanii odeeffannoo adda addaa naa kennanii turanii haa ta'uuti malee odeeffannoo kana wayita jechuun qophaa'u yeroo garii nootti hin qabaddu jechuun callise waan mataa keessi waan na jiru waan dubbadduuf odeeffannoo garii dagachuullee dandaya. Kanirraa kan kaase jechuun odeeffannoo gurbaa kana dagadhee jira. Asumaan jechuun warra jechuun odeeffannoo kan maaliif hin gabaasinan jettanii fi waan dagadhee fi dhiifama gaafachuu barbaada maatii isaa kana qunnamanillee waan maatiin isaanii natti himanii tokko lama waan gurbaa kana yoo isin biraan gahe gaarii jedhee yaada. Maatiin isaanii dhimmi Abrahaam Dureessoo dhimma jechuun barnoota yookaan ammoo dhimma dhuunfaa kan nama tokko fakkaata. Malee akkasii miti jechuudha dubbatanii. Abrahaam Dureessoo qormaata barnooti isaa ka fudhachuu deemu sa'aatii qormaata dabarsite jedhameeti akka qormaata hin teenne ka dhowwame qormaata akka hin teenne eegi dhowwameen duubatti namni kun inni dalansuu guddaa qaba gara mana isattuu galee beenzinaa yookaan ammoo gaaz ofirratti naqee uf gubee uf ijjeesuu danda'amee jira. Maatiin isaanii Abrahaam ka uf ijjeese fi yookaan ammoo sababii du'a Abrahaamii waan qormaata dhowwame osoo hin taane rakkoo kuufamaa dhuftee Abrahaam akka nama Oromoo tokkotti dhiibbaa mootummaan irratti godhaa ture sanittu sababa guddaa tahee malee rakkoon jechuun qormaata dhowwuu kunin rakkoo lammaffaadha. Rakkoo guddaatu keessa jira sun keessa yeroo hedduu nama kana Oromoo waan ta'eef dhiibbaa guddaa irratti godhaa jiranii dhiibbaa guddaa irratti godhame kana dandamatee asiin bahe sa'aatii dhuma irratti inni bu'aa isaa facaafatee hammachuu fi wayitaa jedhulleetti ammallee dhiibbaan gosa sunii qunname dhiibbaan kunillee sababuma Oromummaa isaati. Abrahaam jalqabatti koodii barnoota isaa dagatee manattuu deebi'ee fudhatee dhufe namni kun nama jechuun qaroo dhabeessati. Koodii fudhatee dhufe daqiiqaa 30 qofattu isa darbee daqiiqaan darbaa darbuuti daqiiqaa gadafee qormaata qoramaa jedhee kadhatee duree jedhani didatanii yeroo isaan didatan kanattu Abrahaam jechuun akka malee miira hamaa keessa seenee boo'ita sanittu boo'aa jechuun haamilee jechuun uftoowachuu dadhabe jechuudhaani maatiin isaa natti himanii maatiin isaa kan qofa natti himuu odoo hin taane Abrahaamii uf tasgabbeessuu dadhabee maal jennaan rakkoolee hedduutu ka keessatti kuufamettu jira waan Oromoo ka ammaan tan ummatii keessa bayaa jirutu jira kun hunduutu dhagama ajjechanii Hacaaluu Jawaarii achiin dubattu miidhaan isirrattu dhaqqabee akka jechuun nama jechuun odeeffannoo qaama adda addaatii kennutu laalamaa ture ilaalchi siyaasatii isaatiin irratti wanni jedhame sakattamaa ture biyya san keessatti qaroo dhabeessi ta'uun rakkoo guddaadha. Oromoo ta'uun ammoo rakkoo biraati. Namni kunni sababa siyaasaa kanattu akka inni du'uufi tahe malee qormaatirraa ugguramuun yookaan ammoo qormaata ta'uu dadhabuun qofaa miti jechuudhaani maatiin isaa natti himanii maatiin isaa dhimmi kunni
dhimma jechuun Mohammad Bouazizi gurbaa Tuniziyaatti ufijjeesee jijjiirama Tuniziyaa san fide ka Zeyn Abidin bin Ali aangoo irra ariisise suni wal fakkaata. Hagam tokko namni rakkoon yoo itti hammaatte, hagam tokko namni yoo abdii kutate ibiddaani uf gubee ufijjeesa. Namni jechuun digrii maastersii ka qabu ka silaa jiru gaarii jiraachuu danda'u, maatii gaarii horatee jiraachuu danda'u. Itoophiyaa keessatti ajjeechan yookaan ammoo ufijjeesuni gurbaa kana haala dargaggeeyyii Oromoo qeerroon Oromoo abdii dhabu kagarsiisu akkasitti nu hubachuu qaba. Walumaa galatti jechuun haala Oromoon dargaggeessi Oromoo keessa jirtu kan mootummaa Abiyyi kanallee ceesise jijjiirama fidaa jedhee yaadanii yeroo ammaan tana waan qaban hundaayyuu dhabanii loogiin addaa irratti godhamu, miidhaan addaa irratti godhamu. Waan kanattu jechuun Abrahaami akka ufijjeessu godhe jechuudhaani rakkoon isaa rakkoo waliigala kuufame katuulame ka haala qabsoo Oromoo dargaggeessi Oromoo keessa jiru akkasittu gabaafamuu qaba jechuudhaani miseensonni maatii Abrahaami Dureessoo kana qunnamanii dhimmi Abrahaami Dureessoo ka Mohammad Bouazizi Tuniziyaa suni wal fakkaata. Mohammad Bouazizi waan inni gurguraa ture. Kuduraa inni gurguraa ture kan gurguree inni obboleettii isaatiin bulfatu ijoollee obboleen isaatiin barsiifatu poolisiin dubartii tokkini irraa fuutee jissite nama keessattuu kabalti. Sunittu jechuun sababa tahee jira malee jijjiirraa Tuniziyaa keessatti fi biyyoota Arabaa dhalate hundaafiyyuu sababa ka tahe sun tahullee garuu yoo jechuun keessa isaa deemtee qorattu miidhaa mootummaan Zeyn Abidin bin Ali jechuun Tuniziyaa irratti dhaqqabse abbaa irrummaa dargaggeessi abdii dhabu abdii kutachuu mul'isa. Akkuma suni ka Dureessoo kunilleen yoo duubattu deemin miidhaa dargaggoota Oromoo ka ammaan tana deemaa jiru irra ka